Damaanallee waasii ta'ee kabaasullee qopheessee ture garuu inshaallah afaan namaati oduutti afaan rabbiitiin boruun nin baasaa jedhee yaara. Poolis xaabiyaan oduu deemte mana hidhaa keessa hiriyoonni isaa oduu argite hin mul'atu. Isaan waa maallaqa ka barbaachisoo taatellee maallaqallee ka barbaachisoo ta'e maallaqa nullee baasneeti hin baafnaa naan jechuu jira. Saayid namaaf hamtuu miti. Saayif namaaf gabbayee namaa wallolu miti. Taphadhee kolfee gammadee gara mana ofii gara dalagaa isaa deemuu malee akkanatti lilli jettee yaani intala ta'e gurgurtee seetamoo kama maabara kiristaanaa baastaa seetamoo akkana lilli jettee gammattu kana. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtanitti nagaa keessanii fayyaa qabdanii naguma ani alhamdulillah rabbil alamin nagaa qaba. Haala jiru duniyaatu nama teechisu marqoonari har'a kaayinoo akkuma isiniin jedhee ka Saayid illee waanuma shurxaan waanuma yaani akka biiggiin immoo maal jedhani kan ismaa'u sanuu kan barbaachisu qopheessee ture laakiin zuurii waan hin qaqqabneef maal godhanii jiru biyya namaati namicha waan hin dhufneef damaanallee waasii ta'ee kabaasullee qopheessee ture garuu namicha daruu isa barbaannu waan hin dhufneef boruuf dabarsinee hordoftoota keenya har'a baasuu hin dandeenye inshaallah afaan namaati oduutti afaan rabbiitiin boruun nin baasaa jedhee yaara. Rabbiin isallee hidhaa keessaa baasu. Ammallee haqa isaa dhugaa isaallee akirri isaa akkuma akkana taatee naftu dhugaa isaa rabbii baasuuf hin jedha. Kanaaf hordoftoota keenya ati bar ani maallaqa isaa kashii kana maallaqa dhabee miti. Maallaqa illee numa jira. Laakiin ka maallaqaatti deeman kana akirri ishiin bareedu. Maallaqaan as namni dhugaa gabatee hin deemu. Bakka dhugaa jirtu sanii cufachuuf oo ta'e malee xariqa cufuuf oo ta'e malee dhugaa isaa akkana argamne cufachuuf oo ta'e malee lagizeedhaaf garuu waan maallaqan deeman ergittuun geessu. Guruun geessu. Oltee bultiin turti malee dhugaan inuma baati. Akkanumatti naftu anillee akka keetii kana labbar maallaqa wazzaa abbaa fee kan daarurii nama barbaachisu maallaqaan akka keetii kana bitu wallaallee bar saada garuu ka maallaqa tanaa faayidaan qabdu ani durumaanuu dhugaan deemu jira abbaa manaa kiyya ammallee dhugaan qabatee deemaa jechaaf dhuguma san qabadheen deemaa jechuufi malee maallaqan namni amma isaanii maallaqa kanan humna kiyya akkana godhe dalagee dhisitoo ka isaa boruuf taanii wajjin dhaabbatanuu ka dhugaa isaa qabatan hiriyoonni isaa guutuudha. Odoo har'aa'u ka'atii dalagattee mana teessaa garuu odoo argite poolis xaabiyaan oduu deemte mana hidhaa keessa hiriyoonni isaa odoo argite hin mul'atu. Isaan waa maallaqa ka barbaachisoo taatellee maallaqallee ka barbaachisoo ta'e maallaqa nullee baasneeti hin baafnaa naan jechuu jira. Mush kakisa keessa akkana lakkaa'ee baasuu dhisitoo. Tamaa kan inni maallaqaan isa humnaanis ta'u waan ati feetuun mootummaa si ajaje nuyi mitoo nuyi si bira jira si bira dhaabbannaa dhugaan isaa erguttuu naftu dhugaan isaa ilmaa baati jedhanii akkasitti na wajjin dhaabbate odoo dhayitee argitatillee dhaquu walaaltee nama ergita waa'ee isaa laaltu maa dabattee teessaami inuma argita laakiin har'a mul'atu garuu waan har'a baasuuf hin dandeenyeef sababa nuyi odoon ta'e sababa mootummaatii namicha waan nu barbaannu waan hin dhufneef boruudhaaf dabarsinee inshaallah. Kanaafuu yaa saada ati maallaqa jettee akkanatti harkistee shurxaa kana baasistu kana rabbii xiqqoomallee namallee sodaachisu baattu rabbii sodaattu xiqqishumallee kan si uume nama godhee si uume san irra sodaattu maal sodaattaa miti odoo isaa sodaatte ka rabbii nama godhee si uume kana odoo sodaatte nama akkanan gootu turte atillee obboleessa malee hin dhalanne. Akkamsiin jedhani obboleessa jechuun abbaallee ta'a obboleessallee ta'a. Tama akkuma yaani kanaafu ati obboleessa wajjin odoo dhalatte obboleessa odoo qabaatte yaani
nama akkanan gootu turte. Ilmaan nama akkanan gootu turte. Akka malee na hadheessitu jirti. Akka malee na hadheessite amma. Ati ofuma keeti dhuftee kan akka manuma isaa dhuftee ulaa dhuftee mana isaa dhuftee kan inni akkana jettee durumaanuu baatii guutuu mana keetillee dhufee halkanii fi guyyaa odoon jedhin mana kee dhufee akka obboleettii si ilaalee si gorsaa ture. Kun sin baasu dhiisi si jedhee dhugaa siimaa ture si gorsaa ture. Garuu ati gorsa isaa akka hin taane goote akka inni gorsa isaa badii fakkeessite isa har'a nama balleessaa goote. Kan nama balleessaa goote irraa deebite immoo mana hidha seensiste. Yaa ta'u garuu homaa miti. Inni garuu akka isaatti jalqabaarra si wajjin dhaabbachaa ture. Akka rabbitti argutti. Namni illee numa arga, rabbi illee numa arga. Tamaa ka rabbi gadi numa namni si argu jira. Namni kinoo waa hundaa nama tareewu nama hedduu si gorsu jira. Kanaafuu ati akkana obboleessaa namni daaruu obboleessaan bargaraa tokko dhaluun faayidaan qabu bara. Dhaluun bara raamoonuu yaani dhoqqeenuu raamoo dhala. Kanaafuu inni akka obboleettii silaalee sirriitti si gorsee gorsi isaa diddeeti gorsi isaa si ta'uu dinnaan har'a dabarsitee waan biraatti hamtu goote. Saayid namaaf hamtuu miti. Saayif namaaf gabbayee namaa wallolu miti. Taphadhee kolfee gammadee gara mana ofii gara dalagaa isaa deemuu malee namni nam tokkottu hanga inni anifisaa walitti dhufnee durumaa'uu maqaa isaa waan akkanaa dhaga'een beeku. Erga walitti dhufnellee waan inni hamtuu isaallee dhageenye nam tokkollee yaani guufuun illee wal deemtu guufuun nama dha. Laakiin isa wal takka nama afaaniin wal dabarsee hin beeku. Tama. Anu yaani hordoftoota keenya wallahi maashaallah jedhan illee maashaallah irraa jedheedha. Kanaafuu waa takka Saayid waan akkanaa miti. Nama safuu qabu, nama kabajaa qabu. Kabajaa nama waan qabuuf mana kee dhufee halkan guyyaa odoon ta'in bineensa wajjin deemeeti zaada lakki kun sin baasu kun dhugaadha kun hin taane kun sin taane jedhee si gorseeti gorse isaaf si ta'uu dinnaa kan abbaa mana keeti ka jaarsa keeti dhistee Saayiditu akkana godhee Saayiditu akkana godhe Saayiditu akkana na godheetta. Saayid waan takka sin goone. Abubakaris ta'u dhugaatiin deemu jira Saayidinis ta'u dhugaa deemu jira. Fuudhuun hin danda'a. Abubakaris ta'u hiikuus hin danda'a. Tamam. Deebee immoo shabalee ani ilmoo yaani dubartiin Oromoo qofa odan ta'in dubartii Sumaalis taatu dubartii Amaaras taatu dubartii Tigrees taatu kaabbaa fees taas namni namummaa sa'u cawna jedha Amaarri. Tamam. Kanaafuu ati dubartii Oromoo odan ta'in dubartuma abbaa fe'aa ta'u nu beheridhaan intin hin jenne. Okay. Kanaafuu dubartii Oromoo akkana goote yerootti ati maal barreessitee maal naan jetta? Atuutti seentaa naan jettee natti adaddu jirtaami? Na sodaachisu jirtaa bara atuutti seentaa jechuu jirta. Odoo atuu dubartiidhaaf kabajaa qabaatte nama akkanan jettu turte. Tama. Waan ati maallaqa akkana jettu maallaqa afaarraa akkana ganna hixxee kana deebeen hin argadha jettu na argattu. Kan qabdee sanuu rabbi sirraa fuudha. Leesh maallaqa saniif waan dhugaan waan irra jirtaniif waan asaa deemtuuf waa ishee wajjinis cinaa dhaabbattuuf atillee Muhammad si masillee oone himeette. Yaani simatu atiif saada simatu of kabaja of dhabsisee bara. Namni oo kabajaa fi jaalataa oo si kennani kabajaan beektani si. Oo namni cal jedhee kabajumaa on beektani kabajumaa on jedhee sammuu keessaa hin qabne. Yaani buyyuma keessa nuun jiru si'a kabaja. Tamam. Kanaafuu ana akkasitti yaani koomenti jedhan barreessitee nuurii akkasii godha atuutti seentaa jettee nama sodaachistu hin qabdu. Nan sodaachisiinaani. Anis boru siftaanis ta'aa jaarsa kee dhugaa qabadhee deemaa malee gijibaan qabadhee hin deemu. Tamam. Si malee maallaqaan namni gijiba dhoksee maallaqaan achaa si dhoksee deemaa jiru sin lamaani atiif sa'aada. Maammadoo na himeette. Malee nuyi miti. Tamam. Kanaafuu namni hidhamullee hidhaan xiqqaan qabdu hordoftoota keenya.
namni waan laqa qabullee nama waa hedduu godhuu danda'a. Laakiin immoo ammaaf hin fakkaatti malee boruuf hin fageessitu. Gabaabumatti hambisti. Tamam. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya har'aaf waan an taaneef boru waan mootummaa qopheessinaan jedheef hin dhufne namicha nu barbaannu daaruu isa barbaannu isa waqqaa'ee waraqaa nu kenne isa baasuu danda'e waan hin dhufneef boru dabarsine inshaallah afaan rabbiitiin afaan namaatti hordofee afaan rabbiitiin boru akkanatti yaani har'a aaree fuula fokkataa isin biratti dhaabbadhee isin biratti taa'ee akkasitti asee intarneetii irratti akkam isiniin jedhu wallahi waan asaasan wallaale. Kanaafuu boru anaaf jaarsa kiyya ol bira teenyee gammachuudhaan waan jiru siin himaa jedhee abdii qabna. Siin immoo kan du'aa'ii caalaa namni maallaqa abdate du'aa'ii fi rabbii abdannaanu immoo hordoftootaa fi kabajamtoota chaanal Nuriyaatoo sinillee duraanis nu bira dhaabbattanii ammallee nu bira dhaabbadhaa du'aa'iin keessan na jala addaan kutina du'aa'ii nu godhaa inshaallah. Ani immoo inshaallah dhugaati ka dhugaa sin himaa borummaa ani immoo akkanatti ol bira dhaabbanne anaaf jarsi kiyya dhugaa ishii jirtu waa hundaa gammachuun teenyee ol biraa sofnee sinillee sin gammachisnaa nullee gammanne waan jiru sin himaa sinin jedha hordoftoota keenya isaanillee harka isaatiin hin argattanii homaa miti Saadaa fi Mahammad inuma argattan. Mahammad odoo beekte atillee ishii jala deemtu turte. Tamam. Kaminni dhugaa namni mana ofiitiin dhufee askariin akkamitti ogguu bira dhaabbattee Saadaa tokkoffaan si akkanatti lilli jettee yaani intala ta'e gurgurtee seetamoo kama maabara kiristaanaa baastaa seetamoo akkana lilli jettee gammattu kana kan gammachuu sana bar deebitee garagartee boo'icha ta'a. Ka har'a ati dubbiin aksii taate ati boru mimmaan miti iga ogguu boochuu kana nu immoo garuu hin gammannu. Tamam. Akkanatti lilli jettee tana akka nama arusa baasu arusa eti ka arusa taate immoo ati akkuma caccabde kana xareeza argite xareezaan ka baatanii akka deeman kana akkasitti manaa si baasan isaanis gana kana daran taata ka caccabde daran taata namni ol si kaasaa gasi ciibsa kan ol taata isa immoo nu himti rabbitu si godhatama kan rabbi caala in argatta kan akkanatti gammaddee lil jetteetuma askarii biratti akkana jettu kana siifu wallahi aybi guddaa namaan gammadu akkanatti namni xilaata ofittu akkanatti hin gammadu. Namni oromummaas tokkuma Itoophiyaawidha zeeginnatiin keenya tokkuma. Tama Itoophiyaan Itoophiuma. Yaani afaan keenya adda ta'u malee yaani annuran keenya bakka tokko biyya Itoophiyaa keessa jirti. Kanaafuu nama biyya keetii nama igee keetiif akkana gammattee ilil jetteetuma askarii fudhatti akkanatti hin gammadu turte. Odoon sammuu qabaatte. Sammuu daa'imaa akka keetii yaadu wallahi hin beeka. Ati daa'ima si jira maal si himeera bar durumaanu si himeera sammuu haywaanata qabdaati sammuu wayyaanne takka. Tamam. Kanaafuu sammuu gaarii qabaatte akkanatti ilil jetteetuma gammaddeetuma isa akka arusaa san hin gaggeessutu turte. Xiqqaas ta'u odoo ta'ee odoo ilmoo lamaa taate odoo obboleessa qabaatteetuma bira teessee askari sanuu kana ammaan booda odoo inni narra waan hin taane yoo godhe ragaa godheesan si qopheessa har'aaf garuu akkana gorsa jetteetuma akkasitti askari sanuu nagoomaa mana ofii deebistaa turte. Garuu ati kanuma dhuftee manatti itti nyaatte itti dhugde wajjin nyaatte wajjin itti dhugde kana deebitee askarii fiddee mana isaa harkisistee baaste. Homaa miti sammuu. Isamma inuma argatta atis. Inuma harka kee ilaa inuma argatta. Kan facaaste deebitee hammatta tama. Inafu kana boorisistaan isin argatta. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma isiniin jedhe inshaallah du'aayin haa godhaa du'aayin keessan nurraan fagaatina. Waan yaada qabaattanoo jiraatte yaada keessanii komentii jalanaa barreessaadha. Ulfaadhaa galatooma na wajjin dhaabbadhaa na wajjin jiraadhaa rabbi feeyyaa isin haa kennu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.